Akka kun akkam jirtu maatiin haaromsaa ta'e kun YouTube chaanaalii odeeffannoo teekinooloojii afaan Oromootiin ittiin argattanidha. Kanaaf salphistanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii akkanaa taatan kabajaan isin gaafadha. Har'a wanti wajjin ilaallu weebsaayitii baay'ee bareedaa fi isin fayyadu tokkodha. Innis immoo qormaata exit exaamii dabalatee intiraansii qormaata naashinaal exaamii warra ta'an jooppii irratti hojii tokko appilaayi gaafa goonu qormaata nu barbaachisan weebsaayitii salphumatti irraa argannee itti tajaajilamuu dandeenyu wajjin ilaalla. Hamma dhimma qophii kanaatti turtii gaarii qabaadha. Akkuma argaa jirtanii biroosarii bilbila keenya gubbaa erga seennee booda learnethiopia.com jennee haala kanaan barreessina. Sana booda sarchi erga goonee booda interfeesiin kana fakkaatu nuuf baha. Haaluma asirratti argaatti jirtan tajaajilli weebsaayitii kanaa akkuma isin hime baay'eedha. Exit exaamii, intiraansii exaamii, joop exaamii akkasumas illee naashinaal exaamii adda addaa kan of jalaa qabatudha jechuudha. Kanaaf kallattumaan waan kana fayyadamuunaa fi wanti nurraa eegamu inni guddaanii kireeti goona akkaawuntii waan ta'eef saayin app bakka jettu kana bakka kastiin agartan gargaartanii booda asirratti foormii dirqama guutuun nurra jiraatu nu baasa jechuudha. So dirqama wanti nuti guutuu qabnu jalqaba irratti saayin app jennee erga seenne booda haala kana fakkaatuun nuuf baha. Jalqaba irratti akkuma argaa jirtan imeelii nu gaafata. Imeelii kan mataa keenyaa bakka interview email jedhu kanarratti ni barreessina. Akkuma argaa jirtan erga barreessinee inter username kan barbaannu erga barreessinee paaswoordii bakka lachuuttu paaswoordii wal fakkaataa erga galchinee booda bilbila bakka duwwaa irratti galchinee sign up jennaa jechuudha. So sign up erga jennee akkaawuntiin nu banama waan ta'eef an jalqaba banadhee waan jiruuf ammaaf loogiin jedhee seenaa jechuudha. Jalqaba irraa fayyadamaa waan tureefi an isinitti agarsiisuudhaaf bakka sana foormii sana akka guuttan isinii hime. So loogiin an jedhu bakka kana ergan tutee booda bakka kanatti foormiin jalqaba irratti imeelii galchine sanii fi paaswoordiitu nu bahaa jechuudha. So isaan lamaan fayyadamnee saayiniin gochuu dandeenya waan ta'eef an akkuma kana erga bannee booda haala kana fakkaatuun nu bahee jira jechuudha. Ani koors kan jettu kana gubbaa irratti kilikii goona. Kilikii erga goone booda haala kana fakkaatuun nu baha. Haala kana fakkaatuun erga nu bahee booda filannoon keenya asirratti exit exaamii yookaan joop exaamii, intiraansii exaamii, naashinaal exaamii whatever wanta barbaadnu irratti qorannaa. An ammaaf naashinaal exaamii isinitti agarsiisaa jira jechuudha. So naashinaal exaamii erga naa baasee booda kolleejjiidhaan naa teechisee jira jechuudha. College of Engineering, College of Business and Economics, College of Health Science and Medicine, College of Agriculture whatever. So kanneen keessaa an ammaaf isinitti agarsiisu barbaada waan ta'eef College of Business and Economics tokkicha filadheetan jira jechuudha. Haaluma argaa jirtan kana biiginariidha. Leveliin kan jalqaba seenatii jirra waan ta'eef biiginar erga jennee booda gara jalqabaatti irratti ol deebinee waan silaa nurraa barbaadamu hunda erga goone booda nu fayyaduu danda'a jechuudha. Search course bakka jettu kana akkuma argaa jirtan bakka sanarratti koorsii yookaan dipaartimentii kam akka taatan itti galfattu. Fakkeenya banking and finance jedheen itti galchaa jechuudha. Haaluma argaa jirtan kanaani. So banking and finance jedhee search gaafan godhu exit exaamii banking and finance jedhee naaf fidee jira jechuudha. So bakka kanatti diimaa kana gubbaa kilik gaafa gootan haga taatee erga deemtee ishee kanatu nu baha. So isheen kun immoo waan achi jalatti jiruu fi barbaachisummaa tokko tokko nu haasa'u waan ta'eef sanniin irra dabarree start course bakka jirtu kana kilik goonaa jechuudha yeroo tokkicha. So start course gaafa jennu haala kana fakkaatuun barbaadee gaafilee kanan nu fidee jechuudha. Gaafii kanneen tokkoon isaanii jala erga dubbisnee booda deebiin isaanii nu teechifamee jira jechuudha. Kan jalqabaa akkuma argaa jirtan haa godhee teechiseera. So hundi isaanii deebii mataa isaanii qabu jechuudha. Dubbisnee erga gara dhumaa deemnee akkuma gara jalaatti argaa jirtan complete and next ishee jettu kana yeroo tokko cuqaasna jechuudha. Kilik gaafa irratti goonu peejii itti aanu nu fida jechuudha yookaan gaafilee dabalataa nu fida.
So gaafiin dabalataa sun immoo haala kanaan nu bahuu akkaatuma kanaan next jechaati haga dhumaatti deemuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo hagam akka deemne parsantii meeqarraa akka geenye gosa saabjektii koorsiidhaan akkuma argaa jirtan laallachuu waan dandeenyudha. Akka isinitti tolee fi akka jaalatan abdii guddaan qabaa. Next viidiyoo irratti maal akka isin hojjedhu gaafii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan gaafachuu dandeechuu. Saniif walumaa galatti haala kanaanii kana fakkaataa jechuudha. Weebsaayitichi baay'ee akkasi fayyadee abdiin qaba. Intrans exam kan jedhu hoolaallee barattoonni kutaa 12ffaa kan isaan qoraman baayoloojii keemistirii jedhee koorsii tokko tokko nu geessisee jira waan ta'eef. So koorsiilee kanneen keessaa namni kan barbaadu banatee fayyadamuu danda'a jechuudha. Hojiidhaaf illee naashinaalee akkasumas immoo walumaa galatti kanneen of keessaa qabaa. Walumaa galatti viidiyoo kiyya waan daawwachaatii haga ammaatti turtaniif nagaan naa turaa galatoomaa isin jedha.